halkan baastee gattee deebitee. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Gama sharafa maallaqaatiin doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 105 yookiin immoo 4 baankii gadaa fi baankiiwwan tokko tokkotti immoo 107 akka ta'e yeroo hedduu gabaasaan ture. Amma immoo akka boonasiitti baankiin daashin karaa appilikeeshinii kaashgoo jedhamu doolaara tokko irratti kan gabaarraa jijjiiramuun parsantii 15 dabaluun jijjiiraa jira. Kana jechuun doolaara tokko gara biyyaatti yoo ergitan gatiin jijjiirraa 500 yoo ta'e 120tu parsantii 15 dabalee seenaa. Doolaara 1000 ergitu yoo ta'e immoo kan gabaa sirrii 105 kan ture 120tu akkaawuntii keessan irra seenaa. Kana jechuun yeroo jalqabaatiif jijjiirraan gabaa maallaqaa kan baankii kan gabaa gurraachaa caalee argame jechuudha. Carraan kun otoo isin hin darbiin appilikeeshinii isa kana kaashgoo jedhamu pileestoorii irraa buufachuun yeroo dhiyoo keessatti maallaqa gara biyyaatti kan ergitan itti fayyadamaa jechaa laayik sheer sabskiraayib godhaa. Namoonni xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan ergachuuf karaa telegiraamii karaa lakkoofsi bilbilaa kiyyaa isin dide barruu telegiraamii bakka sarchi boton jedhutti @xalayaa jechuun akka iskiriinii kanarraa mul'atuun barreessuun kallacha ergachuu ni dandeessu. Kun hunduma keessaniif iyyuu ni dalaga jedheen abdiin qaba. Yoo isin dide ammallee komentii jalatti naaf barreessaa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Halkan baastee gattee deebitee. Haadha jechi jedhu kuni hundaaf kan ta'u hundaaf kan malu haati hunduu jaalala ilmaan isheetiif qabdu akka faarsamu akka jaallatamu miidiyaan barruun garaagaraa akka inni dubbatudhaayii jennee yoo wal gaafanne gonkumaa miti. Haati hundi qixxee miti. Seenaawwan guyyaa guyyaan dubbisnu keessattis haadha gaarii, haadha hamtuu, haadha giddu galeessaa hundumaayyuu argineerra. Keessumaa immoo dubartiin bara kana haadha ta'aa jirtu waa hedduudhaan bara kamiirra geenyerraa ajab bakka itti nama jechisiisu hedduutu jira. Bareedinni kamuu umrii waliin deema. Dubartiin umrii waggaa 30 dabarte akka ijoollee dubartii waggaa 15 nan ta'a yoo jette haalli isaa waliin hin deemu. Waan akka gadi deebi'anii akka ijoollee ofii waliin taphachuutti lakkaa'ama. Haasoon yookiin immoo taphni dhiirris dhalaanis umriidhaa gara dhumuriitti taphannu garaagarummaa guddaa qaba. Hundumtuu immoo kennaa rabbiidha. Sana beeknee sana amannee akka umrii keenyaatti yoo taphanne yoo jiraanne malee balaa guddaa nurratti geessisuu danda'a. Bara kana wanti heddumminaan taajjabamaa jiru keessaa tokko dubartoonni baratanii digirii maastarsii of harkaa qaban waajjira garaagaraa keessatti hojii garaagaraa hojjetan erga dahanii booda haadha fakkaachuun barbaadanii. Akka aadaa fi duudhaa naannoo keenyaatti dubartii deesseef nyaata garaagaraa kaan irraa adda ta'e dugda ishee jabeessu, dhiiga dhangala'ee deebisu, fayyaa isheef wal'aansa ta'uu fi haati, obbolaan, firri hojjetee fi nyaattee dhugdee jajjabaattee kaati. Dubartiin bara kanaa garuu keessumaa hojii biiroo keessaa kan dalagdu yoo ta'e kunuunsa kana gonkumaa hin barbaaddu. Kun immoo boci kiyya ni guddata, nan furdadha, abbaan manaan kiyya hin na jibba, dhiirri gara biraa kanaan booddee garagalee nan ilaalu yaada jedhu of keessatti kaawwatti. Ciniinfattees kan deessu lakkoofsa qaba. Qaamni kiyya ni bal'ata jettee yaaduun karaa seera uumaan baasee dahuu hin feetu. Bara kana baatii 9 guunnaan ciniinsuu eegu otoo hin taane yaada doktoraatiin guyyaa kana dahuun barbaada jechuun daa'ima opereeshiniitiin gadameessa isaanii keessaa bahee fi dahu. Kun garuu warreen dhukkuba garaagaraatiin mudannoon yeroo ulfaasaan mudatee fayyaa daa'imaa fayyaa haadhaa eeguuf jecha opereeshinii ta'uu gonkumaa hin dabalatu. Kunis ogummaa rabbii akka gargaarsaatti dhala namaaf kennedha.
Erga hojii qabatanii erga gaa'elatti seenanii utaaleen hin quufne jedhanii akka umurii isaaniitti jiraachuu kan hin barbaanneefi. Bareedina boca ofii eeggachuun akkuma jirutti ta'ee garuu jaalala abbaaf ilmaaniif qabani garuu maddiitti kaa'anii miti. Haadha ta'uun waa hunda of keessatti qabata. Jaalala waaqaatti jaalalli jabaatu jaalala haadhaadha. Haati abaas argataas ilma ishee qixxee jaallatti. Fayyaas ta'e naafis dhalli ishee dhaluma isheeti. Kana hunda kunuunsitee guddisuuf uumamni ogeettii godhee ishee uume. Haadha manaaf abbaa manaa wal jaallatan mana tokko keessaa waliin jiraatanitu ture. Lamaan isaaniiyyuu hojii mataa isaanii qabu. Barnootaanis namoota deemanidha. Innis isheenis digirii lammaffaa qabu. Keessumaa isheen barnootatti qofa otoo hin taane jabina hojii isheetti illee baay'ee kan jajamtu, hojii isheetiin illee dubartii cimtuudha. Wal fuudhanii gaa'elatti erga seenanii booda abbaa manaa isheedhaan hanga waggaa 3tti daa'ima godhachuun barbaadu jettee isaan amansiisteetti. Innis waggaa 3 booddee daa'iman godha jedhee walii galeera. Qoricha waggaa 3f dhorkus qaama ishee keessa erga godhattee booda haa ta'uutii garuu akka sirna saayinsii sanaatti qorichi qaama ishee keessa kaawwatte waggaa 2f baatii 3 erga isheen guuttee booda daa'imni gadameessa ishee keessatti akka inni hafu ta'ee deemtee ilaalamtee jennaan. Daa'imni baatii 3 gadameessa ishee keessa jira. Namni silaa gaa'ela keessatti dhala yeroo argatu rabbitu na yaadate rabbitu naaf kenne jechuun ni gammada mitiire. Dubartiin kun garuu dhala argachuu isheetti hin gammanne. Inumaa aaruun watwaachuun abbaa manaa waliin walitti buute. Daa'ima kana amma ofirraan baasa jettees na qabaa na gadhiisaa jette. Haa ta'uutii garuu doktoroonni mana yaalaa daa'ima baatii 3 fixe baasuun rakkoo fayyaa sirratti geessisuu waan danda'uuf bortarii daa'ima barbaadde immoo dhabuu waan na dandeessuuf dhiisii hin baasiinii maal rakkattee gaa'ela keessa jirtaa kana duroo daa'ima hin godhanne jedhanii ishee gorsanii. Haa ta'uutii garuu isheen gorsa isaanii kana dhagahuuf bakka sitti hin kennine. Yoo bahe garuu dhiibbaa akka irratti qabu dhageessee otoo hin baasiin gara mana isheetti deebite. Dubartiin ulfi amalli ishee xiqqoo sababa jijjiirama hormooniitiin ni jijjiirama mitiire. Sanuu immoo isheen kun fedhii hin qabdu abbaa manaa isheetti elektirikii qabsiiste jedhamuu ni danda'a. Baha galma nagaan kennituufi. Dubartii ulfa ta'uu isheetti of jibbiteef immoo inumaa dhukkubbiin jijjiiramni hormoonis itti baay'achuun baay'eetti jabaata. Nagaa ishee dhawwaa. Yeroo hunda hin dhukkubaa. Wanti nyaatte garaa ishee keessan taa'u. Daa'ima kana gadameessatti baattee baatii 5 yeroo guuttu daa'imni kun gadameessa keessatti akka du'uuf harka isheetiin rukuti. Garaa ishee ni reebdi. Haa ta'uutii garuu kan rabbi kaa'e eenyuyyuu homaa godhuu waan hin dandeenyeef daa'imni ishee gadameessa ishee keessa yeroo hunda ni burraaqa. Socho'uu daa'ima isheetti gammachuun qabdu. Wanta dubartii ulfaaf hin eeyyamamne qorichas haa ta'u dhugaatii daa'imni kun akka miidhamuuf wal irratti fudhatti. Abbaan manaan kadhatee gorsee dadhabee. Kanaan ulfa waan na taateef qaamni ishees yeroo dabalaa dhufu inumaa ittuu baay'ee aaruun kun hunduu kan na dhaqqabe wanta daa'imni kun gadameessa koo keessa teessee fi daa'ima abaaramtuu daa'ima bareedina koo fudhattu carraa dhabeetti jettee daa'ima ishee gadameessa keessatti abaarti. Akka kaleessa burraaquun utaaluun yeroo itti hafu waan daa'ima gadameessatti baachuun ishee nama hiriyaa hojjettoota biiroo isheetiin gadii ishee godhe ta'ee itti mul'ate. Dubartiin garaatti baattu ni kabajamti mitiire. Ofiif kabaja of dhorkitee ulfa kanarratti uffata baay'ee gabaabaa ta'e qaama ishee sirriitti mul'isu ammayyaawaa kan fakkaatu kana uffattee illee gara hojii deemti. Isa guddaanis xiqqaanis uffata ishee argee yaada kennuu fi hin jaallattu. Maal ta'a daa'ima gadameessatti baattu kanaaf jettee uffata sirrii safuu hin deegne yoo uffatte maal qabaa ija namaaf gaarii miti jedhanii yeroo isheetti dubbatan mufattee nyaara guuruun fuula ishee isaanirraa galagalchite. Kanaan akkuma sodaattes daa'imni gadameessa keessaa immoo dubartii taate bareedina haadha ishee fudhachuun simboo kan qabdu turte. Rifeensi ishee sarca'ee furdinni ishees baay'ee dabalee dhumarratti ciniinfadhees hin dahu jettee gadameessa ishee keessaa baqaqsamee bahee daa'ima kana deesse.
Erga daa'imni dhalatee booda kunuunsuu guddisuun ni jira mitiire. Qaamni kiyya ittuu dabaleera. Kanaan booddee yoo nyaadhe kanaa ol dachaa dabala jechuun nyaata nyaachuu kunuunsa maatiin firri godhuu fi fudhachuu jibite. Daa'imnis waan hodhu waan nyaatu yeroo dhabu aannan gabaarraa bitee abbaan hoosisuu eegale. Torbee lama booddees jabaattee kaatee haa ta'uutii garuu akkuma gadameessa keessatti jibbite ammas daa'imni kun erga dhalatee booda jibbiteeni. Eeyyamni hojii ishee baatii 3 otoo hin dhumiin gara hojiitti deebite. Abbaa manaadhaan yoo barbaadde guddifadhu yoo jibbite immoo gati jettee itti dhiiste. Waan tokko mana keessaa daa'ima qabuudhaan nyaachisuudhaan uffata isaa miicuudhaan haati manaan gargaaruu ni dide. Abbaan manaan dhumarratti wanta godhu dhabee hojii isaa dhaabee mana keessa daa'ima kana kunuunsuu ni eegale. Amma immoo daa'ima irraa buutee gara abbaa manaatti darbuun edaa yeroo fi jaalala abbaa manaa kooyyuu kan narraa fudhate daa'ima kana dhaahii hanga daa'imni kun mana keessa jirtutti sammuun koo nagaan argatu jettee wanta daa'ima kana gootu haati daa'imaa kun yaadu eegalte. Kanaan dhumarrattis ilmoo ishee kana baastee gatuu murteessite. Abbaan manaan akkuma ciisetti daa'ima jalaa fuutee halkan qixxee ifaa aamsuun manaa baatee daandiirraa achi fageessitee daa'ima gattee deebite. Halkan kan obaasu boo'icha ishee dhaga'ee dammaqee kan waa godhu abbaa manaa waan ta'eef gaafa isheen gattee deebitu daa'ima of biraa dhabee mucaan koo jedhee yeroo gaafatu anoon argine jettee deebistiifi as barbaade achi barbaade mana keessa ni dhabe. Kanaan haati manaansaa akka waa gootee galee fi safuudha malee daa'ima haati gattee abbaan manaan barbaadu jalqabe. Halkan guutuu as naannaa achi naannaa kosii keessa barbaada nama gaafata homaa arges dhageenyes halkan sana nama jedhu dhabe. Haa ta'uutii garuu battaluma deemee poolisiitti beeksise. Daa'imni akkanaa na jalaa baddeetti erga dhalattee reefuu baatii 3 finnee jedhee beeksisa. Poolisoonnis barbaaduu gargaaraniini turtii guyyaa 4 booddee dubartiin daandiirra jiraattu tokko daa'ima jedhame kana qabattee argame. Haalli fayyaa sammuu ishee sirrii miti. Haa ta'uutii garuu mallattoo abbaan daa'imaa poolisatti himeen guutummaa guutuutti waan irraa argataniif daa'imni kun kan keetii jedhanii abbaa manaa gaafatanii. Innis eeyyeen kanuma daa'imni koo jedhee yeroo beeksisu dubartiin daandiirra jiraattu sammuun ishee hagas mara sirriin hin taane immoo daa'ima kiyyadha hin kennu lafaan argadhe jettee isaan didde. Gaafa daa'ima irraa fuudhan iyyuun naannoo sana jeequun baay'ee isaan rakkiste. Dhumarratti otuma dubartiin sammuun sirriin taane kun iyyituu harkaa fuudhanii gara mana isaatii fudhatee gale. Haa ta'uutii garuu miillaan dubarra hordoftee dubartiin maraatu kun gara mana isaa dhufte. Mana isaa seenee yeroo balbalatti cufatu dhagaatti guuruun yeroo inni ba'u eeggachuu eegalte. Kanaan innis akkuma mana galeen kan daa'ima kana gate haadha manaa isaa waan ta'eef dubartiin maraatullee jaalala daa'imaaf qabdu ilaalii ati garuu otoo sammuu qabdu hamma dubartii maraatuu kana gahuu dadhabde jechuun abbaan manaan haadha manaa isaa mana ari'ee walirraas adda ba'anii. Innis dubartii maraatuu kana haalattiin tasgabbeessu barbaadee ganamaa fi galgala baasee daa'ima kana itti argisiisuu eegale. Isheenis balbala sanarraa otoo hin ka'in daa'ima kana arguuf eeggachaa guyyoonni otoo lakkaa'amanii namni kun dubartiin kun haga kana daa'ima koo ni jaallatti taanaan kan yaalamuu dandeessu yoo ta'e yaalchiseen maaliif guddistuu daa'ima koon godhuu jedhee yaaduun mana yaalaa geesseeni. Hiyyummaan beeluun nama dhabuun nama maraachi beektu dubartiin daandii kun nama akkasiiti. Nama hin qabdu hiyyeettiidha. Beeloftee sammuu ishee kan wallaaltedha. Yaalamtee baatii muraasa keessatti fayyitee haati manaansaa yeroo baatu isheen immoo galtee daa'ima kana kunuunsuu qabu eegalti. Yeroo booddees fayyaan ishee guutummaa guutuutti deebi'ee fi abbaan manaan kunis daa'ima isaa guddisiifachuurra darbee maaliif haadha manaa koon godhu jedhee dubartiima daandiirraa maraatee daa'ima isaa jaallate kana haadha manaa isaa godhatee waliin jiraachuu eegale. Fayyaa jennee nama taanee nama waliin kan jiraannurra warreen maraatuu ta'anii qofaatti jiraatantu al takka takkaa akka nu caalanii beektu. Haati fayyaa qabeetii daa'ima ishee deesse akka ulfooftetti jibbite. Dubartiin maraatuu daandiirra jiraattu kuni garuu guyyaa 2 yookiin 3 of harkatti qabatee daa'imni kuni kan kooti jettee dhakaa mana namaatti guurte. Rabbis laphee ishee ilaalee dhumarratti fayyisee kabaja haadha manummaafillee ishee gahe.
Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaan guyyaa har'aatiin qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Akkasiin jaallattan irraa barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa like, share fi subscribe gochuullee hin dagatinaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.